Akkam jirtu lammiikoo nagaa keessanii gaaffiiwwan isin nagaafattan keessaa inni tokko mallattoo dhibeen cirrachaa maali naan jettanii nagaafattanii turtanii deebisaas kunoo mallattoon dhibee cirrachaa tokkoffaa irratti cinaachi yookaan naannoon kalee isin dhukkubu yookaan immoo flank pain isa jennu. Dhukkubbiin kun yeroo baay'ee gara garaa keessan gara gadii handhuuraa gadiitti jechuudha. Achi deemuu danda'a, naannoo sarvaa keessanis deemuu danda'a. Inni lammaffaan immoo fincaan amma isinitti dhufu yookaan urinary frequency isa jennudha. Fincaan amma isinitti dhufa garuu yeroo fincooftan immoo fincaan keessan ammaantiinsaa baay'ee xiqqoo yoo ta'e. Inni sadaffaan fincaan keessan keessatti yeroo dhiiga argitan yookaan hematuuriyaa kan jennu. Inni afuraffaan yeroo fincaan fincooftan fincaan sin gubuu danda'a, sin dhukkubuu danda'a yookaan dysuria kan jennu. Inni kaan bifti fincaan keessanii yeroo waan akka duumessaa fakkaatu. Kun yeroo baay'ee infekshinii gaafa develop godhu. Dabalataan immoo fincaan keessan foolii qabaachuu danda'a. Egaa naannoo cinaacha keessan, naannoo kalee keessan yeroo garmalee sin dhukkubu haqqee isinitti fiduu danda'a. Mallattoo akkasii ofirratti agartan taanaan mana yaalaa deemuudhaan qorannoo adda addaa taasisuu qabdu. Dooktar Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaati. Fuula gochuun dagatina galatooma.